Ruutaan Abrahaamidhaan nakasasii dhaqeen sagalee kennaa. Osoo immoo marrajaa qabaattaniitu ta'ee maaf aangayoonaa caljettu. Maatiin ishii akkamittiin caljechuu danda'anii jennaan maatiin ishii wanna kabajaniifidha. Wanti isin amma gochaa jirtan kun salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Obsee dadhabeera. Akkasiin obsirreessitan nan barbaada. Jedha Abrahaam. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessan isiniif jecha subscribe like naa gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa asirratti keessattuu aatii dhalli kee baddeetti, dhalli kee hin jirtu affanamteetti yookiin immoo taaggadamteetti gaafa jedhamtu otoo homtuu ishitti hin dhagahamin taa'uu hin dandeessu. Haati haadhaadha jechuudha. Gaafa millaachin nama mureyyuu akkam akka ishiin taatu hin beekna jechuudha haadha. Inni tokkoffaan boruu isaan madhossee boruu nama jaalatte kaan faana jirti wanta ta'eef jiraatti wanta ta'eef nuti har'a yoo waan tokko dubbanne irra ta'e yoo waan tokko goone irras ta'e ishiirra rakkoon ga'uu danda'a jedhaniitu maatii ishii obsaa jiru malee wanti ta'amaa jiru salphaa ta'ee miti. Wanti isinii galuu qabu jechuudha. Inni takka gola keessa kaattee kushinaa keessa kaattu Abrahaam maalidha? Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhiira of kabajee sinin kabachiifne Waaqayyo sinitti hin qabin. Abrahaam irraan kana nu bachaatoo jira jechuudha. Maaliif jennaani namni waggaa tokko muluu jechuudha. Namni waggaa tokko muluu itti roorrifamee akka barbaadetti asiif achi daddarbatamee maal jedhamee kun amma obsa jettu dadhabina jedhee yaadan akka kiyyatti jechuudha. Maal obsa akkanaa? Obsi daangaa qaba jedhamee mitiire wanti hundumtuu daangaa qaba. Kun garuu daangaa darbe waan beeka hojjetu wayinatti fakkaata. Akkasumas immoo isa obboleessa kootidha jedheenani atis immoo haadha manaa kootii mucaadhaaf jedheen isanni jedhu irratti jechuudha. Roottaa haadhisu jennu haadha mucaatii haa jennu. Efaan maalidha? Efaan maalidha? Efaan maaf akkasitti qoosaa jira? Guyyaas immoo egaa kaleessa argitantu daanii faana viidiyoo isaan hojjetan akkamitti akka qoosaa qalladaa jiran jechuudha. Kun ifadha jechuudha. Isayyuu argeera. Waan ati abeelii waamte taasisaa turte jedheeniitu jira jechuudha. Isa kanaafiyyuu ana akka kiyyaatti Ermeellarraa obboleessa isaa caalchifate jedhee yaadan Abrahaam. Isa dhugaan isin jedhe Abrahaam iyyuu qoosaa jira jechuudha. Lubbuu namaa irratti jechuudha. Maaliyyuu haa ta'u maal bakka isa harka jira akkatuma angoonis hin beeku. Abrahaam akkuma angoone akkuma isaan irratti hin taasifne sirriitti hin xiinxalanii ni beeku jechuudha. Egaa roottaa biraa yeroo tokko daaniidha, yeroo tokko faranjiidha, yeroo tokko hefaadha jechuudha. Ishee wal jala geggeeddartee nama qabdi jechuudha. Isa biraanis immoo roottaan itti deebi'uudhaaf miti. Abrahaamin hin barbaadu isa dhugaan isiniin jedha. Sababni isaayyuu nama barbaadan tokko kabajaniiti. Nama barbaadan tokko gorsaniiti malee akkattiidhaan xibbaa xibbii irratti taphatanii goyoomsanii kan ofii godhachuun hin danda'amu. Maaliif jennaani wanta irra uumame kun bora kan hin uumamne maal abdii qabdi. Akkasumas immoo argiteetti tilmaamtee dhiira akkamii akka ta'e dhiira waan tokko ofirraa deebisuu hin dandeenyedha Abrahaam jechuudha. Dhugaan isiniin jedhu waan tokko ofirraa deebisuu hin danda'u, ofis kabachiisuu hin danda'u, gara laafummaa isaa qofa jaalachuun, qajeelummaa nama sanaa qofa jaalachuun faayidaa maalii qabaree? Guyyaa gaafa roorroo abbaa manaan keessiif hin taane taanaan namni ati faana jiraatu sun siif hin taane taanaan maalidha gatiin isaa? Dhugaa dubbachuuf maalidhaan jedhame baay'ee tokko kokkolfaa bakka ishiin an diinaan qabu sin malee jennaan ani diinaan qabu jettaayi isayyuu warruma si faana jirantu dinoota keetidha. Abeel fa'ii deemiti gaafadhu jechaanii ture jechuudha. Efaanii obbolummaan keenyasuma kanadha. Ati anaafisuma kanadha wanta ta'aa gochaa jirtu kun sin gaabbisiisu. Wanta ta'aa jirtu kun sitti umaan fakkaatu sin fayyadanii lakki warri hooy sin jechaa jiran kun warra akka barbaadanii si oofaa jiran kun anatu si caala obboleessa kee
wanta gochaa jirtu akka xiinxaltuun barbaada obsee dadhabeera isa kanaafiyyuu buruu wanta ta'u hin argita jedheen jechuudha Abrahaami. Ruuttaanis akkasuma har'aa hin laalanii wanti ta'aa jirtu kun sin baasu isa har'aa osoo hin taane isa boruu akka har'aatti nafu wanti hundumti isaayyuu boru gatii si baasisa jennaan ishiinis har'a jiraadhe darbuun barbaada isa boruu rabbitu beekaa jette jechuudha. Eeyyeekaa maaliif jennaan dhuguma namni bakka si tilmaamaa deemaa hanga kees baruu mala wanta ta'eefi dhuguma xiqqoo Ruuttaa nama akkamii akka ishiin taate maal akka ishiin gochuu dandeessuuf maal akka ishiin gootu yeroo namni akkasitti miidiyaa irratti argu tilmaamuu danda'a jechuudha. Jalqabumaa kaasee bakka hanga har'aatti jechuudha sijjammara tooyuu dhiira gaarii dhiira jabaa dhiira waan tokko gaafa namni rooroo wayii kaasee Abrahaam achiin Abrahaam asiin Abrahaam namni jedhu maqaa kiyya hin dhayina bakka maqaa kiyya hin dhayina hojii hojjechuu barbaadu yoo ta'e seera qabeessaan hojii hojjedha isa kanarraatiin kan hafe dhadhaa'ummaadhaan xuraa'ummaadhaan maqaa kiyya hin dhayina osoo jedhe kaleessa jechuudha daarii itti godhee har'a akka ittiin tuffatamee wanni hin ta'u jechuudha. Abeel fa'iisumaan godhan Abeel fa'iisumaa gatii baasaan jiraniin jechuudha. Meerre inni isaan wajjiniidha meerre buraan meerre kaleessa si wajjiniin ta'a inni koo kana booddeen boo inni koo kana ta'u kan jedhan kinoo dhiira ta'ee mimmaan buusee bu'aa jira jechuudha. Sinii galteetti mimmaan buusee bu'aa jira jechuudha. Mucayyoon kun immoo akkatti ishiin baatee banaa baddeeyyuun beekamu. Inni gaafa sana laaqana affeereedhaan ishee laaqana sana keessa maaltu jira? Akkamittiin guyyaa gaafa sana qofa laaqana sana nyaattee baduu dandeesse. Kun jaanjessaa wayiitti godhameet mucayyoon jaanjessanii baasanii kutaa wayiitti galchanii malee. Isa biraanis immoo Abrahaam kan mana Ruuttaa keessa kaatee barbaadu Ruuttaa bira daa'imni jira. Ruuttaa bira maatiin dhufuu danda'u. Mee mana sana keessaa Ermeellaa dhoksitee maal gooti Ruuttaan? Maal gootiin jedhe birri kaffalaniit dargaggeessa reebsisaa jiru. Isin galeera waan hundumayyuu lafa lafsiisaa jiru. Daanii efaa jedhanii dhaqanii sitti fureeraa jechuu ni danda'u. Maal keessa jirta jechuu ni danda'u. Itti qoosaa jiru jechuudha. Yoo nashiin amma yoo waan hundumayyuu lafa lafteetti odeessiteetti viidiyoo waraabameera. Yoo barbaadan carqii ishiirraa baasanii qullaa waraabaniiru. Kana duwwaayyuu miti qubeellaa ishiirraa baasanii ta'uu danda'a. Harka duwwaatti galchaniiru sababiin isaayyuu Ermeellaan Abrahaamii irraa qubeellaan akka kaa'amuuf hin barbaada wanta ta'eef baasiidhaniini afarsaa turan wanta ta'eef jechuudha. Jalqaba gaafa namni isinitti himu gaafa hordofan keessan gaafa warra dubbatan isinitti himan namni waa malee yume koomentii namaan barreessu waa maleeyyuu irraan dubbatu. Eshi abbaan sun fayyadamu iyyuu malee jechi namni dubbatu tokko nama fayyada gorsa nama laachadha namni kan irraa dubbatu jechuudha. Isinii galteetti haadha manaa hiitte bira maal hojjedhatta abbaa manaa hiitte bira maal hojjedhatta boruu rakkoorraa wal ga'u jennee dubbachaa turre boruu gara biraatti deemaa wanti kuni jennee dubbachaa turre. Isa kana duwwaa jettu sin isammaa Ermeellaan baddee Ermeellaan hin mul'annee bichaa yaaddu sin gaafa Ermeellaan jechuudha bakka ta'e mul'atte gana rakkoon guddaan uumama jechuudha. Ermeellaa fi Abrahaam adda bahuu danda'u jechuudha. Sababni isaayyuu anaaf hin dhaabbanne obboleessa kee maaf seeratti hin dhiyeessine jechuu dandeessi Ermeellaan jechuudha. Maalidha inni harkarra inni qabatuuf? Sababa isaatiin miti kan ishiin kana hunduma xaaxaa kana keessa galtee jechuudha. Ishee jaalattuyyuu afeetu jilbeeffattee jaalala gaafattuyyuu irraa innis immoo irraa fudhatu jennu. Simateera bakka simatee ishee dheera. Gaafa sana nama miti yookiin immoo qawwee wayii afaan irra dhaabanii miti kanii akka jechaanii turanii jechuudha. Argitanii? Ruuttaan akka wattaadaraatti gubbaa isaanii dhaabbattee jechuudha. Haadhinni akkoo nama dubartii sodaatedha sijjammara jechuudha. Dubbachuu nama sodaatedha. Ofittummaan qabu baazawii Abrahaam. Dhugaan siniin jedhe na hamanaa dhibbaan dhibba ofittummaan qabu. Namni ofittummaan qabne immoo akka attuuti. Akka attuuti jechuudha. Gaafa sana bakka nagaa jettee viidiyoo lama waraabamtee Ruuttaan jechuudha. Gaafa ishiin jaalalli Ermeellaa deebi'u biraa kuttee jechuudha.
Gaafa sana duubarratti sin jaaladha jaalala deebiseef jechuudha. Kana jechuun ofittummaa dhabuu jechuudha. Bakka dhoksaatti waan tokko gochuu jechuudha. Ta'uu hin qabaatu. Inafa Abrahaamidhaan dhugaan sin jedhe waan baay'ee tafa. Jireenyi isaa immoo bulbulameera. Isa dhugaa bulbulameera. Akka inni sirreessu akka inni toora galchuu beeku malee jechuudha. Faasoma gochuu hin danda'u. Akka carraa ta'ee bakka poolisumatti kennirraatiin kan hafe jechuudha. Ma gochuu hin danda'u. Efaan hin caala baasawee Abrahaam isa dhugaan sin jedhe. Hin caalaan inni tonkolee irratti hojjechuun isaa garuu gaarii ta'uu baatuyyuu malee jechuudha. Onnee qaba hin dubbata. Waa furmaatatti laata jechuudha. Waan kutuu qabu sachitti kutee biraafa jechuudha. Waan hundumayyuu tilmaamee hilaalee baree waan gochuu qabuudhaan kan inni dhufe jechuudha. Isinii galti dubbiin isaan akeekni isaanii karoorri isaanii walitti deebituunis haa ta'u maalis haa ta'u mee waan isaan godhan hin laalla jechuudha. Mucayyoon garuu yoona ishii daalacheessaniiru dhukeerraa kaasu isa dhugaan siniin jedhe. Osoo akkatti viidiyoon jiru osoo akkatti waanti jechuudha seerrokko jechuudha. Sirriitti waan hundumayyuu mee qoree ilaala akka doktororaatti akka doktorri immoo waan akka keessa jiru gaafa dhukkubsatti baree ilaala. Kanaafiyyuu seerri sin ilaala inni hubata jechuudha. Sirriitti irraa ifakko waan gochaa inni jiru irraa nan dhusa yoo ta'u jedheera ta'e namni tokko waan tokko godheera taanaan irraa ifa fuula isaarraa maaf dabarsee ittiin kennine bakka maalidha? Dhiiruma dabarfamee kennama ruutaan ammayyuu dabarsee kennuu haa baatu haa jennu bakka ruutaan kenni keessattuu daanii fi jechuudha jireenya isaa kan bulbulaa jiru daanii bakka daaniini waan baay'ee godheera. Dhugaan sin jedhe akkuma yeroo darbe ruutaanii wanta sin jettan toleen jedhame eeshiin jedhame jettu waan isaan jedhanii kan ishee fudhachaa jirti jechuudha. Innaa dammoo waa baay'ee na sobdeedhe waan baay'ee na gooteedhe eeyyee waan baay'ee sobde argitee garaashee. Kuno garaattiin baadhatte garaa iftee gaafa sana meer hin jiru. Ati kana hundumayyuu maal goote shififfinni goote akkasitti deebitootti laattee dubartiin kuniyyuu hin galti of sabsab goote teesse turtee jira. Ati shiffinni goote dhoositee irra dibdee fiddee viidiyoo asirratti nu waraabda jechuudha. Siiraas Abrahaam rakkoo guddaa qaba dhugaan siniin jedhe. Warri Hermeellaa kana booddee harka keessa qabachuun siniin barbaachisu. Inni akka obboleessa isaa kunuunfachaa jira. Keessaan garuu mucaan ukkamamtee jirti jechuudha. Intala namaati mee dubartiidhaan waan baay'eetu ishee barbaachisa. Kanaafiyyuu kun ta'uu qabu. Ruutaan immoo ila isaa amma kana dura taate sana siqaayee argite sana yeroo garaatti baattu sana isarraa fudhattee akkasitti dhaanumaayyuu fiddu jechaanii turte sana jechuudha. Aaluu baatee lafa garaa ishii geessee gadi ishii gallakkisuufi malee waan tokko ishii gochuufi miti. Garuu immoo jechuudha abbaa manaa akkanaas sinaa oolchu dhugaan siniin jedheera deebi'ee. Nu tokko jechuudha nama fakkeenyaaf gaafan bilbila majaalallee koo sinii poostii sinii godhe sinitti agarsiisa sana gaafa inni naa bilbilee gaafa waliin haasofnu waan tokko gaafa nani jedhe tis gaafa naan jedhe calleedhaan dubbii jijjiiraniin gara nagaattaan jijjiira. Wayne dhiira Oromoo dhugaan siniin jedhame ani dhiira Oromoo jechuudha baay'een jaaladha baasawee dhiirota Oromoo jechuudha. Maaliif jennaan dubbannaan qaxiidhaa adda kunnaan bakka keessattuu kan bilchaate kan xuuxxate kan umuriin bule kan yaadaan bule waan tokko qaxxe godhanii achitti dhaabuu jechuudha. Dhaabii yoo sin jedhani si dhaabsisuun hin jechuudha. Sini galeera garuu immoo bismaan birri bicha lakkaa'uun gatiin qabu. Innaa hordoftoota kiyya qaalii isa kana sinin jechuun jaaladha kaayee gooftaan koo sinaa heebbisuu sinan jaaladha sinan kabaja kan na jaalattanis kan na jibbitanis naaf jiraadha Oromoo koo sinin jechuu jaaladha.